dinagdee magaalaaf baadiyyaa keessatti gaggeeffamu kana immoo si'oomsuudhaaf mootummaan naannoo keenya akkuma warraaqsa dinagdee irratti kallattiin kaa'ameen imaammattoota tarsiimolee faallaa uummata keenyaa ta'an baay'een isaanii akka jijjiiramu taasifamee jira. Kanaan duras kan miidhaa ture tarsiimoo fi imaammataan kan uummanni keenya sakaalamee ture. Sakaallaan sun akka irraa harca'u taasifamee jira. Tarsiimoo fi imaammanni uummata keenya fayyadamaa godhu carraawwan inni qabutti fayyadamee akka inni qabeenya horatu isa dandeessan akka lafa qabatan taasifamee jira. Kan lammata mootummaan naannoo keenyaa mootummaa dinagdee hoogganu akka ta'u taasifamee jira. Mootummaa oduu jettee hoogganu duun ta'an beekee hubatee dhimmoonni dinagdee isaaf galee mootummaa nama to'atuudhaaf nama haala sakaallaa uumuuf duun taane dandeessisuudhaaf fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf haala mijeessu akka ta'uuf hojii bal'aan hojjetamee jira. Mootummaa dinagdee hoogganu gochuudhaaf hojii guddaan hojjetamee jira. Kanaaf mootummaa kanaan dura uummata keenya to'achuudhaaf irratti ijaaramee ture sana gargalfamee kan uummata keenyatti irratti ijaaramee duun taane kan uummata keenyaaf ijaaramee akka ta'u taasifamee jira. Kanaanidha. Baadiyyaattis magaalattis jijjiiramoonni kun kan dhufan. Sadaffaa uummanni keenya daangaa hanga daangaatti immoo socho'ee seenaa kana akka hojjetu haalli mijataan uumameef jira. Uummanni keenya dinagdee keessatti akka hirmaatu bal'inaan godhamee jira.